akkaataa Oromiyaa ganda keessan yookiin qe'ee keessan yookiin magaalaa barbaadan bakka feetan teessanii bilbiluma keessaniin akka nama xiyyaara gubbaa gadi daawwachaa jirutti haala bareedaa amma asirratti argaa jirtan kanaan daawwachuu dandeessanii isin barsiisu. Hayyee daawwatan kiyyaa appii tokko gabbifachuu isin barbaachisaa appii kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaa ittanii barreessanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kajoo jalarra isin baasirratti yeroo tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kajoo kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanaan asitti sifidaa sololuu ta'e kun sarchii kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanarratti qubee gaa haa raa barreessa achi booda sarchii fuuldura sanatti kilik gootu sarchii gootu achi booda haala kanaa suuraa kana isiniif fidaa suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda appichi gabbifachuudhaaf sirra olutaa gaddeemtu madhumaati achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e appii as tuqaa buufadhaa kajoo jalatti daawulood kajettutti daawulood san tuttaniiti appii kana bilbila keessanitti gabbifatanii hayyee daawwatan kiyya appii gabbifatanii gaara galtanii appiin kun haala kanaan isiniif banamaa matarratti jechuudha bakka daawwachuu barbaadan ganda baadiyyaa ta'e magaalaa ta'e maqaa bakka daawwachuu barbaadanii sanitti barreessa jechuudha fakkeenyaaf nama kamisee matti yaa barreessuti haala kanaan kamisee itti barreessine haala kanaan karaa salphaa ta'een nuuf fide jechuudha isinii galee amma wanti goonu haala kanaan ofitti zoom godhuudhaan jechuudha haala masirratti argaa jirtan kana jechuudha asirratti 3D kajoo kana yookiin ammoo lakkoofsa sadii fi daa kana kilik gootanii akka nama xiyyaara gubbaa gadi daawwachaa jirutti daawwachuu dandeessanii jechuudha kun haala masirratti argaa jirtan kanaan jechuudha ofitti zoom godhuudhaan ammallee ofitti butuudhaan irra deemtanii jechuudha kun haala masirratti argaa jirtan kanaan bakka barbaadan lafa barbaadan daawwachuu dandeessan.